Ashamaa akkam jirtuu fayyaa keessanii annagaa kudha galata rabbii baga jiraattan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo warroonni nayyaafattanii warroonni eessatti badde sabboontu naan jettanii dhimma hin badee fi dhimma hojiitiif malee dhimma biraatiif miti. Galata rabbii nagaa qabaa. Manni koos nagaa, ijoolleen koos nagaa, hundumtuu nagaadha. Homaa rakkoon hin jiru isiniin jechuun barbaada. Ijoollee baay'ee waasaappiidhaan sagalee naa qabdanii. Maaf baddee naan jettanii hin banne hojiirra jira jechuudha. Dhimma hojiitiifini biizii ta'e malee yeroon viidiyootti waraabuu dhabe yeroo ittiin argaddu immoo nan waraabaa jechuudha. Guyyaa 2-3-5 gidduutti yoo ittiin xiqqoo gara galgalaafaa dafee galu nan waraabaa jechuudha. Kanaafan biizii ta'e malee dhimma hojiitiif hin biizii ta'e malee waan biraatiif miti jechuudha. Malee otooni akka duriimmaa iraftii qabaadhee inuma waraabaa jechuudha. Viidiyoon argadhee sa'aatii argadhee inuma waraabaa jechuudha. Ammas immoo garuu inuma waraabaa bakka hojii kootti obboleessa koo fideen jira waan ta'eef obboleessa kootti hojjechaa jira. Isuma isaan gargaara malee jechuudha. Haga tokko haga duraarraa amma naa wayyaa jechuudha. Torbee kana naa wayya dhugaa dubbachuu fi torbee darbee akkas hedduu ulfaatee ture amma wayyaa jechuudha. Maaliif hojiin baay'ee ulfaate Itoophiyaa keessatti yoo hojjette malee immoo milkaa'uu hin dandeessu. Sababa kanaatiif hin badee warroonni nayyaafattanii akkasumas immoo warroonni osoon hojii faarra jiruutu nama wajjin haasa'aa jiru yookaan immoo waa gochaafaa jiru natti dawwaltanii isinirraan kaasu jechuudha. Sijjammar waasaappiin hin hojjetu. Waasaappiin ankoo hin hojjetu isin appilikeeshiniidhaan hojjisiifachuu dandeessu. Appilikeeshinii waasaappii hojjetu gadi hin buufannee jechuudha. Ijoollee waasaappii natti dawwaltanii jechuudha. Himoon koo immoo hidhaadha jechuudha. Na dhidhee akka namni natti hin dawwallee fi jechuudha. Ofii koo yoo nama barbaadeetti dawwale malee namni akka barbaade naa dawwalee na jeequu hin danda'u jechuudha. Nani dhee sanii fi jechuudha. Dhiifama barreeffamaan na barreessa. Irra guddeessa barreeffama yoo na barreessitan nan argaa jechuudha. Ijoollee baay'eef immoo deebisaaf hin jira. Meeshaalee ergaan jira jechuudha. Viidiyoo waraabee hin qaba garuu gaduma dhiisutu bakka dhugaa rabbii biizii man ta'a jechuudha. Baay'ee natti ulfaata sababa kanaatiif amma naa wayyaa jechuudha. Ammas ni deebi'een jira. Yeroo ittiin obboleessa kootti kennadhee jedhu viidiyoo isiniif waraabaa jechuudha. Guyyaan firii argadhee malee nagaa qabaan isiniin jedha. Hundaafuu namni hojii hojjete silayyuu hin milkaa'a jabaadhaati. Warroonni biyya galtan akka kootii kana biyya galtaniifaa warroota chaasattanii deebitantu jira. Warroota akka galtaniin birrii ofirraa fixxaniifaa biyya arabaatti deebitan baay'ee keessantu jira jechuudha. Alhamdulillah ergiin galee nan milkaa'e malee kasaaree hin jiru jechuudha. Waan hundumaatti rabbiin na milkeessee jira. Akkuma achitti na milkeesse asitti illee milkaa'eetiin jira jechuudha. Maaliif jennaani ijoolleen tokko barumsa isiniif haa ta'u ani gad dhaabbadhee akkan galeen waan hin godhadhe hin beektu birrii isheen fudhadhee galeeni waan hin godhadhe hin beektu silayyuu mana qabaa meeshaa masa isheen mana kana keessaan gugguute malee isheen immoo xiqqoodha. Waan hin bitadhe hundumaattiyyuu ququbee lixee sana immoo ququbeen naa banan immoo amma mana farniicharii mana hojii mukaatti dabarseen jira. Achi immoo inshaallah gara fuulduraatti immoo waan guddaa yaadaa jira. Rabbi na gargaare isa kana fayyoo hojii walii galleetu goonee jechuudha. Namni walii galtee qabu namni tokko ta'ee waan guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. Yoo yaadi namaa tokko ta'ee yoo yaadni namaa wal keessa jiraatee inaafaa walitti qabaachuu baatee walitti aaruu baatee yaadi keessan tokko taatanii jennaan abbaa fedhee wajjin iyyuu hojii hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf isinillee ijoolleen biyya arabaa jirtan rabbiin isin haa gargaaru. Akkasumas immoo yeroo itti biyya galtanii bashannana dhiisaa. Sa'aatii keessan hin gubinaa, yeroo keessan hin gubinaa, hojii keessan irratti yeroo gubaa sa'aatiin bakka inuma isinitti deema malee achi as hin deemu. Asichi isin jalaa deemaa jira waan ta'eef sa'aatii qabdanitti immoo hojii keessan hojjettanii maatii keessan gammachiisuu akkasumas immoo ilmaan keessan gammachiisuu ofii keessan of gammachiisuudha jechuudha. Bashannana iddoo adda addaa dhaqxanii isa mana namaarra zooruu akkasumas immoo uffata namaa bitanii galatan qabdanii ofii keessan irratti maatii keessan irratti hojjedhaa uffata hiriyaa firaa maar isa jettanii hin kisaartu jechuudha. An nama tokko hin binne argitanii jirtu nama tokko hin binne jechuudha. Ani isa qabu homaan bitu hiyyeessa immoo nan gargaara amma nan gargaara jedhee hin dubbadhu jechuudha. Kan na beeku na beeka waan ta'eef
amma nan kenne amma nan maal godhe hin jedhu jechuudha. Mana amantaa kootiif nan buusa. Hiyyeessa waan qabne waan hin nyaate hin qabne kan harka hin qabne jira, kan hojjetachuu hin dandeenye jira jechuudha. Innis ana otuu maatii qabu, otuu abbaa manaa qabu, otuu ijoollee qabu, otuu hojjechuu danda'u, otuu humna qabuutu gabbee isin kadhataa jechuudha. Kanaafiyyuu hin guyyoomnaa. Yeroo keessan bashannanaa sana kana jettanii gubuu dhiisaati. Kun hojii kooti na baasa, maatii koon jiraachisa, anallee hin jiraachisa jedhaati gattaa hojjedhaa. Amma ijoolleen tokko kan boossu biyya ormaa waggaa hedduu hojjetanii birrii hin qaban, mana hin qaban, homaa tokkoyyuu hin qaban. Kuni fira gargaaraa turan. Fira aadaa, hiriyaa, obboleettii aadaa, obboleettii abbaa jedhaniitu fira gargaaraa turaniitu homaa hin qabanii jechuudha. Firri suni amma galagalee isin ilaalu. Ati qabaattee dhiiste yeroo sanatti ati waa fuutee fi galtee uffata fa'aa waan bututtuma kana uffatuma haa kana waanuma hiika hin qabne waanuma borillee irraa mul'anne fuutee fi galtaa jechuudha. Yortii sana gammadanii simatanii sirkaa fudhatu. Garuu erga isin bakka ati jirtullee hin beekanii silkiillee siif hin dawwalan. Ani uffata nama tokko bitee hin galle. Tokkitti harmee koo qofa malee tokko immoo indilimsii abbiyyuu koo maatii obboleessa koo kana malee waan gaasha qabu jedhee yaadu indilimsii biyya alaa fuudhee fi galee jira jechuudha. Har'a indilimsiin sun birrii meeqa? Isheen kiiloo 5 iyyuu birrii 6,000 wayiidha jechuudha. Guddichi immoo hin beeku gaafa inni dhugaa rabbii. Ani guddaa kiiloo 9 fuudhee galee jechuudha. Kiiloo 9 wayii akkas. Sanii haa ta'u iyyuu malee jechuudha. Ijoolleen biyya galtanii shaantaa meeqa guurtanii galtu? Shaantaa 3 bichaa fudhadhee galee. Uffata koo bichaa jechuudha. Argin dhufee uffata qaba waan ta'eef hin bitanne. Isaan qabu bareedaa iyyuu hin uffanne. Kan hin uffatiin fa'aa keessa guutee jira jechuudha. Akkasuma bijaamaa koo gaddarradhee deema, shiita koo uffadhee deema, bakka hojii koo bichaa hojjechuudha jechuudha. Malee isa ganaas hin firaa bittanii mucaa obboleettii mammaa jettu, mucaa obboleessa kooti jettu, maal jettu isa kanatu isin kisaarsaa jechuudha. Saniin booddee isin kana bibbittanii galtanii namni bor galagalee isin ilaalu hin jiru, kisaaraa keessa galtu jechuudha. Ilma namaarraa immoo galatan qabdan. Kana manna birrii 1-2 hiyyeessa karaa dura taa'ee kadhatu, haadha mucaafaa karaa dura teessee kadhattu, harki dhukkubu jaamaa fa'aa oolaattanii isallee rabbiin illee isinirraa qeebalaa jechuudha. Wanti isin hojjettan ol malee gadi miti. Tasa kisaaraa keessan galtan oluma deemtu jechuudha. Ofii keessan illee uffata gaarii uffattanii of gammachiisuu, shaashii gaarii, shaarbii gaarii, wanta garagaraa faashinii uffattanii of gammachiistuu jechuudha. Barbaachisu dur of ijaaraatii waan barbaadan uffadhaa, waan barbaadan keewwadhaa. Gaafa of ijaartanii jettan otoo hin ijaaranii nama wantu kun godhina dhugaa rabbi abbaan sun mana qabaa, mana kiraa hin kaffalu, mana isaatti galaa. Acha dhufe isin kadhataa jechuudha. Acha dhufe isin irraa nyaataa jechuudha. Garuu immoo galatan qabdan. Ani waan baay'een arge. Dhugaa rabbi yeroon biyya rabaa jiru waan inni namaa godhu ijoolleen garee kootis hin beetti. Kan hin sobatti hin daballee ijoolleen gareen kootis hin beetti. Anis nan beekaa jechuudha. Kan hin dhuunfaatti namaa godhu. Kan hin liqeessee fa'aa namni na dhowwatu jechuudha. Hin beeku amma jireenyi isaanii akka bayittira nama tokko nan beeka. Birna irraa liqeeffatee na dhowwate joonjaara biyya alaa keessa. Biyya galee deebi'ee biyya alaa keessa deebi'ee joonjaaraa jechuudha. Haqii rakkadhee dafqa turuurfadhee mataa koo gadi qabadhee madaaminaa harrafitee ijoolleen madaaminaa harrafitee maal jedhee maal kalli wallee inni hojjedhetu yoortisaa birna irraa liqeeffatanii rakkinatti tolanii birri guddaa amma jechuudha. Isaaniyyuu harka koo kajeelaa jiru argitanii na dhowwatanii harka koo kajeelaa jiru jechuudha. Biyya galanii waggaa 2-3 jiraatanii hin deebi'anii jechuudha. Biyya ormaatti rabbiin nama akkasiis hin godhin. Dhugaa rabbiin nama haqqi nama nyaatuu fi nama dhugaadhaan hojjetu rabbiin isin haa taasisu. Yoo dhugaadhaan hojjettan silayyuu hin milkooftu. Waan namaatti hin darbinii, waan namaa hin hatinii, haqqii dafqa kee qofa yoo nyaatte rabbiin isuma xiqqoo fuudhee guddaa sii godha. Dhugaa rabbi namni waaqatti amanuu, namni rabbiitti amanuu akka amantii keessanitti amantii keessatti amantanii rabbiin isin milkeessa malee isin hin xiqqeessu. Yoo isin of eeggattanii, yoo isin haqqi namaarraa of eegganii rabbiin isin guddisa malee isin hin xiqqeessu jechuudha. Kanaafuu jennaanii
ijoolleen kan inni isin gorsu ani milkaa'insi koo bal jedhee hin deddeemne isa namni mana nyaataa dhaqee intini jedhes mana nyaataa fa'aa amma ijoolleen tokko mana juusiirra deemu mana adda addaarra deemu jechuudha. An bite ijoollee kooti walitti bargarii tokko bitee fi dhaqa omaan godhuuf jechuudha. Waan biyyi nyaatu shiroo keenya takka waan dinnicha misira kana godhannaa jechuudha. Malee isa akka abbanee humnaa walitti intini jedhan miti. Kamatu rabbi nu gabbisee nu jiraachisaa jira argitanii. Kanaafuu jennaan kan hin dubbachuu barbaadu uf qaba birrii keessan eenyuuf iyyuu kenna isa namni sobii dhufee tokko irratti boo'u isa namni dhufee akkanan ta'e jedhu ofii keessanii waan keessa jirtan beekadhaa wanta biyyaa baataniif immoo beekadhaa akkanuma nama argitanii hin gargaarina akkasuma nama argitanii birrii keessan hin baasina dhugaa rabbiin isin jira hiyyeessa rakkataa harkirraa citee miilirraa citee kadhatu baay'ee jira ilaalaa kenna kan dhukkubsatee kan kaanseriidhaan kan maaliidhaan kan maraatee baay'eetu jira jechuudha namni isin gargaartan hanqanaachi nama dhufee tokko irra taa'ee isin nyaatamina ngayyoomina isaan mana qabu isaan ijoollee qabu isaan waa hundumaa qabu isin ijoollee qabdu mana qabdu dura ofii keessanii of ijaaraati nama jaara isa kanan isinitti ma'ana kan na milkeessee jechuudha iccitiin milkaa'ina kiyyaa kanadha jechuudha rakkataa nan gargaara isa dhufee tokko irratti boo'ee maal jedhe sobu hin gargaaru jechuudha. Amma barumsa guddaan iyyuu baradhe durii yeroo ittiin biyya rabaa jiru akkasi nama dhufee maal jedhee sobee akkana jedhee numan gargaara. Garuu galata namarraa hin qabdu rabbirraa qabda isa hiyyeessa harka cite miila cite gargaariiti galata rabbi biraa fudhadhu jechuudha. Kanaafuu jennaanii viidiyoo isinittiin baay'isu viidiyoo biraadhaan walitti deebinaa wantoota tokkotu jira wanti isiniin mari'adhu kana sadeen gadda isiniin mari'adha waan ta'eef iccitii guddaa tokkotu jira isa guyyaa biraa yoon firii ta'e isiniif waraaba viidiyoo jechuudha. Waan isin mari'achuu qabu waan isin koomentii jalatti naa barreessitanii yaada isin koomentii jalatti naa barreessitanii irraa fudhadhaa jechuudha. Kanaafuu jennaan adaraa birrii keessa yoo jireenya koo biyya ormaatti hin deebi'u umni koo biyya ormaatti dhumeera waggaa 3 4 5 6 7 8 hojjedheera yoo jettanii barumsa irraa baradhaa. Nama kan taane hin gargaarina firoota hiriyoota kee maal goddanyaa kooti wajjin barachaa ture maal jettee birrii ittiin kennini homaa tokko hin gargaarini ofii keetii qabadhu birrii kee ciniinnadhu kan du'aasi kaasu kan dhukkuba si oolchu birrii keeti. Itoophiyaa keessatti yooti birriin qabaanne malee namni tokko namni si jaallatu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Yooti birriin qabaanne malee namni si jaallatu tokko hin jiru. Yoo maatii kee ta'e yoo eenyuun iyyuu ta'e birrii qabda taanaan hin jaallatamta birriin qabdu taanaan sin jaallatu. Amma birrii qabdu abalu jirtaa obboleettii kosiistar jirtaa maarre sin jedhu kaleessa gadda sin beekan. Kanaafiyyuu jennaan birrii keessan qabadhaati ciniinnadhaati mana keessan dhaabbadhaa meeshaa keessan guuttadhaa birrii ittiin immoo hojii jalqabdan immoo harkatti gudunfadhaati gala abaluu koo hin jedhina birrii keessan yoo dhukkubsattan kan mana qorichaatti sin geessuuf birrii keessan yoo birriin qabaatin ciiftee duuta yoo birrii qabaattee fira yoo dhabdee obbolaa yoo dhabdee haadha yoo dhabdee birrii keetiin bitattee nageessettaan dawwalattee kottotti raayidii manatti waammattee mana qorichaa dhattaa jechuudha birrii keetiin silkii keetiin dawwalattee jechuudha nama tokko sin barbaachisu. Kan si barbaachisu birriidha. Birrii qabadhaa. Dhugaa rabbi waan hin jedheef hin qabaa. Kan nagaan gaafatintu jira jechuudha. Waanaa gochuu didde, waanaa bittee galuu didde kan jedhamu jechuudha. Kan naanoodutu jira jechuudha. Dhugaa rabbi ani isa kan dantaarra hin keewwadhu garuu of qabaa. Of qabaa kan isinii of qabuu qabdanii birrii keessantu isin fayyada. Namni waa tokko isiniin godhu namni waa tokko isiniin fayyada. Birrii yoo qabaatte waammattee abbaa barbaadde jisiifatte abbaa barbaadde si hojjeta abbaa barbaadde yoo dhukkubsatte mana qorichaatti geesse birrii qabda waan ta'eef yoo birriin qabaanne laatti hin duuta hin ciifte namni bakka ati jirtu sin beeku jechuudha. Kanaaf ijoolleen biyya arabaa jirtan of qabaa. Dhugaa rabbi sababa kanaatti ijoolleen kasartaniitu biyya arabaatti deebitu jechuudha sababii kanaatiif akka kisaara keessa of hin gashine of qabaa inni kun dhaamsa kooti viidiyoo biraati.